guyyuma tokko dubartii lama fuudhe dhiirri tokko jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Obboloota koo dhugaa waaqayyoo wanti kun gaafii natti ta'e. Mee namni beektan komeenti irratti naa deebisa. Mucaan kun obboleewwanuma lamaan fuudhe moo garagaraa fuudhee mana tokko baasaa jira moo mee waan isaa naa hin galle jechuudha. Ani Itoophiyaa keenya keessa deemaa jiru waanuma isaayyuu naa galuu dide. Yoo masaanus ta'e turaatti akka fuudhanii erga takka fuudhaniin booda immoo kabiraatis fuudhu malee guyyuma tokkicha dhiirri tokkichi dubartii lama gizuma tokko fuudha. Ajaa'ibatu jira jechuudha. Baay'ee nama dinqisiisa jechuudha wanti kun. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoos ni baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo. Isinis akka nagaa naa taatan abdii guddaan qaba waaqayyo irra jecha. Egaa akka warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Akkasuma warri nu jajjabeessan immoo hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Har'a waan baay'ee nagarrame tokkoon qabadhee dhufe akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanii kun sirba qaba kanaaf irraa balleechee fi kiyyaa irratti taasisa jechuudha. Wanta kana maal akka ta'e naaf galuu didee mucaa kana jechuudha. Mucaan kun dubartii lama gizuma tokko fuudhe immoo sila garagaraa immoo waan isaa naaf galuu dide. Qoy Itoophiyaa keenya keessatti maaltu deemaa jira? Akkamitti dubartii lama obboleewwan fuudhe moo mucaan kun garagaraa guyyaa tokko walitti fidatee mana tokko waafate moo waan isaa naa galuu dide jechuudha. Innaa akka seeraatti kan hin beeknullee yoo ijoolleen yoo dogongoruu namni lama fuudhu garuu hin jira. Kiristaana keessa illee hin jira. Musliimni immoo hanga afurii hin eeyyamaa ture. Innaa kiristaanillee kan fuudhu hin jira kan fuudhes hin jira kan fuudhus hin jira jechuudha. Gaafa takka kan duraa fuudhanii ishee wajjin jiraachaa turanii booda immoo lammata irratti fuudha malee erga tokko lama fuudhuu hin dhageenye. Takkaa dhaga'ellee hin beeku. Dhiirri gizuma tokkicha shamara lama fuudha kanuman arge jechuudha. Maal akka argaa jirrullee naaf galuu dide. Maal seetanii ani kanan beeku ijoolleen shamarra lama erga tokko hin heerumti. Dhiira garagaraatitu fuudha. Dur jechuun obboleewwan lamaa shamarranii yeroo tokko hin heerumti. Dhiira garagaraatitu fuudha malee dhiira tokko miti kan fuudhu garuu bakka sanitti dhiifama tokko jettaniitu illee warri fudhatanii jirtu garuu dhiira garagaraatitu fuudha malee shamarran lachuu gizee tokko heerumuu hin dandeessi jechuudha. Obboleewwan lamaa shamarranii gizee tokko heerumuu hin danda'u guyyaa tokko jechuudha. Maaliif tokkos dhiira tokkotu fuudha takkas dhiiruma takkatu fuudha jechuudha. Akkasuma deebisee immoo obboleessi fi obboleewwan lamaan erga tokko fuudhuu ta'uus danda'a innillee rakkoon qabu garuu obboleewwan dhiirallee gizee tokko yoo fuudhan rakkoon qabu gizee tokko diggisanii garuu immoo yoo abbaan bakka lama dhaquu hin danda'u waan ta'eef garuu isa natti fakkaatu kan isaa sun jechuudha. Kan isaa san argeellee hin beeku illee dhiirri lamaan erga tokko fuudhan argee hin beeku garuu kan shamarran gizee tokko obboleewwan lamaa shamarranii yeroo tokko kan heeruman argee jira. Akkasuma immoo obboleewwan shamaraatiif dhiiraa gizee tokko guyyaa tokkoon ba'an garuu yoo guyyaa tokkollee ba'an hin jira kan guyyaa tokko ba'an illee hin jiru. Yookiin immoo har'a yoo obboleessi fuudhe shamarri takka obboleessa mucaa har'a fuudhe sun immoo boru heerumti. Akkasitti han beeka naannoo keenyatti jechuudha. Kun immoo waanuma isaa naa galuu dide obboleewwan koo mee warri beektan koomeentii irratti naa barreessaa dhugaa rabbii jechuudha. Waanuma isaa naa galuu dideetaaf viidiyoo kana fide malee silaa fiduullee hin barbaanne waan isaa naa galuu dide. Mee walirraa barannaa. Maalidha inni kun aadaan akkanaa maalidha inni aadaa eessatti kun ani aadaa kanaatis argee hin beeku. Gizee tokkicha dubartii lama hin fuudhamaa hin danda'amaa guyyuma tokkicha jechuudha. Afurillee fuudhuu hin danda'amaa guyyaa tokkicha yoo seerri isaa guutee fulaagaalee fuutee fi jechuun ijoollee musliimaa yoo gara musliimatti yoo jiraate mee naa ibsaa. Gara kiristaanatti immoo hin jiru akkasitti hin jiru jechuudha. Dubartiitu shamarran obboleewwantu guyyaa tokko heerumuu danda'a shamarran lamaan malee dhiirri tokko guyyaa tokkotti dubartii lama fuudhuu hin danda'u. Hin jirus argeetis hin beeku dhageetis hin beeku. Ani musliima keessatti illee argee hin beeku. Ani kana arge garuu ijoolleen tun musliima natti fakkaate mee ijoollee musliimaa naa ibsaa yoo beektan jechuudha koomeentii irratti. Maaliif namni waa baranne jenneeti walirraa baranne waa baranne ani waan hin beekne faan sin gaafachuu dhufe jechuudha malee wanta yookiin wannaa mate jechuudha. Waan isaa naa galuu dide
mucaan kun immoo sira suuraa ka'uuf immoo maaldhaaf immoo erguma tokko fuudhe mucaan kun dubartii lama erguma tokko shamara lama erguma tokko fuudhe moo obboleewwanuma moo garagaraa fudhate moo obboleewwanuma erga tokko fuudhuu hin danda'a obboleewwan lamaan erguma tokko fudhachuu hin danda'a mucaan kun meena ibsaa warri beektan gaafii natti ta'e jechuudha waan na gaafii natti ta'eefis hin gaafadhe dhiifama guddaa isin jedha maaltu yookiin waan namaa keessa seesisillee jechuun keessa hin oolu kun odoo waa'ee namaan taane walirraa barannaa fi barnoota jechuudha fakkeenyaaf aadaan illee jira aadaa hundi keenya aadaa garagaraa qabna shawaan aadaa biraati arsiin aadaa biraati harargee aadaa biraati hundi keenya aadaa qabna aadaa naannoo keenyatti heerumamuu jechuudha yoo akkasis ta'e aanaa kam godina kam keessatti akkanatti heerumama akkasitti fuudhuun danda'ama jechuudha meenaa ibsaa warri beektan jechuudha innaa warri hin beekne soo jiraate immoo yoo walirraa barannaa ani garuu argeen beekufan viidiyicha kana baay'ee na ajaa'ibee taffide jechuudha argeen beeku takka dubartii lama erga tokko dhiirri fuudhu garuu immoo akkas agaa furiilee fuudhuu hin danda'amu sunillee keessatti nan beeka garuu gisee tokkicha kan fuudhu argeen beeku taruma taraa fuudha malee taruma taraa fuudha dhaatuma dhaata yookiin waggaa lama waggaa sadiin boodatti fuudha akkasiitiin arge malee erga tokko kan fuudhu argeen beeku naannoo keenyatti jechuudha kaayyahu akkuma isiniin jedhe aadaa garagaraa keessatti godinaalee garagaraa keessatti jiraachuu danda'a waan ta'eef warri beektannaa ibsaa isiniin jedha obboloota koo waan hin beekne immoo walirraa barannaafanii waan hin beekne fan fidee fi ani barachuun barbaadaa jechuudha aadaa eessaa akka ta'e hin danda'amu hin danda'amu kan jedhu amantuma fedhe keessayyuu haa jiraatu barachuu barbaadaa jechuudha kanaafin gaafii kana fidee akka gaafii isinitti hin taane viidiyoon kun anatu sin gaafate jechuudha mee warri beektannaadhiif warri hin beeknes immoo yoo ta'e wanti godhamu hin jiru kaawwa namni beeku anaa deebisu viidiyoo kan namni dhaggeeffate jechuudha ani barachuun fedha waan ta'eef mucaa kana naaf galuu dide akkaakuni isa sila obboleewwanuma lamaan erga tokko fuudhe moo garagaraa bakka tokkotti fidatee fuudhe moo suurumaaf immoo viidiyoodhaaf akkas godhamoo waan isaan naaf galuu dide jechuudha kanaafin isin gaafadhe obboloota koo aadaa eessatti akka ta'e isin beeku arsii keessatti si jiraate hin beeku ani naannottis jiraachuu danda'an beekamu kanaaf warri beektan meenaa ibsaa isiniin jedha obboloota koo dhiifama yoon dogongoree maal gootaa yookiin waan namaa keessa seente jechuun keessa hin oolu wanta namaa osoo hin taane barachuu barbaadeetiin namni jechuudha walumaa galatti akkas isiniin jedha obboloota koo kana fakkaataa yaa horanii yaa bulanii maashaallah sin jenne mucaanan ati horii bulika gizima tokkicha nama jaartii lama fuute namni tokko bulfachuu dadhabe inni maashaallah lama ergoo tokko haratee gale jechuudha dhugaa ergoo tokko qabbateeffatee gale jechuudha ani kan jedhu amma jaartii san bira deemamoo jaartii san bira bulamoo san bira bulamoo eessa bulamoo jidduu seenee bulamoo mucaan kun akkamitti rafame jaagni maal gidduma akkuma homma dhungachaa jiran kana jidduu seenee rafa inni akkas ta'uu ni olukaa dhugaa waan masaanaa galuu dide dhugaa rabbi innaa giraa na gabbee dhugaa bakka waan masayyuu naa galuu dide maal akka ta'es namni ammaa kun beektaame sooshaal miidiyaadhaafis guddifachuudha waan akkasii kan hin hojjeta yoo akkasuma aada soo ta'e hin beeku kanaaf fide jechuudha obboleewwan koo mucaanuma keessa bu'e sin jedha shamarran lama erga tokko fuudhe shamarran lama erga tokko fuudhu jechuun baay'ee nama das nama jedhaa jechuudha masaanu lamaan erga tokko jaarsa qabattee gamaa kun indahumi mucaa ittiin qorroo iyyuu shaggaadha bara mucaa ittiin qorru maa hunduu tokko iyyuu ittiin qorru mucaa gamaa gamanaanuu shamarran mattee raftee jechuudha isa ishee keessuma bu'e bakka erga tokko fuudhee akkas dirqama isaati amma akka koosittane isaan hundamaa birayyuu buluunii jechuudha innaa akkas isiniin jira baay'ee tokko nama ajaa'iba dhugaa rabbi horaa bulaa waan biraa maan jedhani si badhaasee obboleessa koo guyyaa tokkichaan shamarran lamaa yookaan kee taatee dhuguma ta'e horaa bulaa isiniin jenna maaliif inni jaalala jiraanan rakkoo hin qabu garuu aadaa kam akka ta'e barachuu fedhaa malee rakkoo hin qabu jaalaloo jiraatte nafuris gisee tokkicha fuudhuu hin danda'a akkasuma qabeenya isaatis yoo jiraate kan waliin dabarsine ta'e ta'uu danda'a waan ta'eef isiniin jedha obboloota koo innaa dhiifama isiniin jechuu barbaada warrin immoo gaaffii isin gaafadhe koomentii alatti naa barreessuu hin dagatinaayi warra akka koo isin dinqe immoo kolfaatuma bira darbaayi yookiin immoo ajaa'ibuma jedhaa bira darbaayi isiniin jedha innaa akkas isiniin jedha mucaan keessuma bu'ee hinuma badhaafame namni takkaa fuudhuu dadhabee nigdee tokkicha lama fuudhaa maashaallah hinuma horte obboleessa qate biyyi takkaa dhabee rakkate shiidhaa gabbarratti guddatte
Akkasii siin jedha horaa bulaa lamaan nyaama siin jedha hordoftoota kooyi. Warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri taatan immoo jajjabeessaa hartanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu siin jedha. Baay baay chaw chaw haga viidiyoo biraatti walitti deebinee immoo walboo harsinitti siin jedha obboloota kooyi. Kanaaf har'a immoo burteen kana qabattee dhuftee jechuudhaan chaw haga viidiyoo biraa walitti deebinutti siin jaaladha.